Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota Oromoo koo chaanaalii warra taatan maraa fi nagaan koo inni onni irraa madde bakka jirtan hundumaattis naa qaqqabu. Arrammoo viidiyoo kan biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon an qabadhee dhufe maalidha? Waxii allichaa akkamitti hojjetachuu dandeenya isa jedhudha. Waxii allichaa hojjetannee waxii allichaa immoo ijoollee keenyaafis nu barbaachisa, namoota barbarree nyaanneefis ni barbaachisa. Itti dabalatammoo waxii diimaa bukkee keewwannee walii wajjin nyaachuudhaaf ta'a. Kanaaf har'a isan hojjedhee isin agarsiisa. Isa hojjechuuf immoo maal faana barbaachisa? Jalqaba irratti shunkurtii akka kanatti muradhee qopheeffadheera. Shunkurtiin na barbaachisa. Itti aanee timaatimiin na barbaachisa. Timaatimiis bifuma kanaan muradhee qopheeffadheera. Itti aansuudhaan kaarotii illee na barbaachisa. Akka kanatti qopheeffadheera. Foonni na barbaachisa. Kunoo foon qopheeffadheera. Qullubbiif jinjibila haala kanaan qaariyaa dhuma irratti itti naquuf na barbaachisa. Zayitiin illee na barbaachisa. Zayitii haala kanaan qopheeffadheera. Kun soogiddaa yookaan ashaboo na barbaachisa. Kun immoo irdii xiqqoon na barbaachisa bifa isaa bareechachuuf. Dinnichis immoo na barbaachisa. Haala bifa kanaan qopheeffadheera dinnicha koosi. Kun distiitti hojjedhuudha. Warrooti kun na barbaachisu. Bishaan ni jira. Egaa abidda irratti walii wajjin hojjenna. Anuma faana jira. Walii wajjin naa hojjenna.